فتني وانا كسيسا لا 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 أنا يوكا إسل أمريكا كندا لالتي يتني أنا أمريكا كندا إلالو أمريكا كندا أمتي كان لالو نمني أن تهير مسون نما أكم وانجر أولاد نمني أولي ناس وكن نما أكم وانجر أولاد سنبقى الموت يا أبات أودن دا وان سلالا itti ansee ammoo yookaan bultii qabaa ilmoo qabaa singilii yookaan ammumaa yuunikaa namaa qabaa wanni isin beektan hin jirtu dirqama jireenya kiyya hunda fidee asirra bal'isuun qaban ammoo yani fiqiroochi naa yaaduu keessaniif I love you I love you I love you orneerraa isin jaaladha gina ammoo hooree wanni rabbiin ganama lafanaaf kaa'e gara dhattu takka hin qabdu ana akkasittiin amana'an nama laa ilaaha illallatti aman wanni rabbiin ganama anaaf lafa kaa'e eessana jalaa hin dhattu akkasittiin beekan meebii ka jaartii qabu naa hiree ka lafa singilii jiru naa hiree wanni rabbiin ganama naaf hiree akka garta akkana jalaa hin dhanne miti qoca allaatti nu kaasuu akka hin dandeenye hiree rabbi qocaaf hiree allaatti nu kaasuu hin dandeessu san akkasittiin amanaa isin naa yaaduun welcome rakkoon qabu ده ولا لا فوسي كي يهون دجلا ربي لك السياق ربي أقوى وان بقى البيبي وانا يريدين ضد خنانا هن يريدين ضد خنانا لفق أبد ريدت أصابو تجرتن ده نمني هيري وفي هيرما هيري وفي هيرما هيري وفي جرات جيجا هيرماني يوكابر أبان قوياتك برغوري إسين ijoollee shan yookaan ijoollee afur qabdi tuun ammoo hiikamtee mana haadhaa abbaa deebitee tajiraatartu jirti. Kan wanni kun hiree ta'uu dagattanii waan rabbi namaa hiruu ta'uu dagattanii amshiir maa haadha narraa du'e abbaan narraa du'e obboleessa narraa du'e mujaarsa narraa du'e. Anuma irraan rabbi irratti naa du'e isin amshiir waa heerumnaan dhuftan waa fuunaan dhuftan. وات واهرمتي وانا اما يو سينا بوستي قول ربي سيف الله هاكن ربي نسيف الله كساقول ديمي دالي جولي امبا دائما برتقراهم تقرا ترتو يو تقرا رت ارغتي جولي ديكو گجته دونغت جولي ديكو يچو بتامي گرما چولو دوغا ربي سنينجر دائما برلفتن يانا من دائما برلفو دائما برلف تقرا رترتو غزي ارغيتي نيرت سيقدي سيقچيسه برلف miti ta obboleessa kiyyaa kan amma seenaan fakkeenyaaf gaafan dhufu baay'ee diqqishuudha. Ergan biyya kana dhufee guddattee jechuudha. Baay'ee diqqoo gaafan biyya kana dhufu waan sheekoo. Gatii kana ta'eef yoo fuudhee dhungadhee viidiyoo walii waraab deebi tantee dhalikaa tantee akkas godhikaa dhalteen dhungattu tantee eegeen akkas hin taatu maaliin akkas hin taatu. Habiibi waan bar maakiroo segandii takkatti waan godhuu danda'u barsuun yoo taate maakiroo segandii takkatti. Maakiroo segandii takka keessatti waan godhamuu danda'u ilmoo jechuun yoo rabbi namaaf kenne waan maakiroo segandii takkaati bishaan daqiiqaa takkaati kanaaf itti aansuun ammoo gaafii isin gaafadhu jira akka saba kanaatitti gaafiin isin gaafadhu sun maali ni beektanii baajanni naa murteessitanii lafa naa keettaniirta yoo jiraate bannaa ta'achuu ammaan tana kun olaala amma sa'aat ammaa kan firoomita siniseen shaanxatiitii rakkifadhee asii gabbahee ammaanuma tana fuudhee waliin deebi'a jaarsa wallaahi billaahi rabbi kakadhe wallaahi summa wallaahi amma kun olaal uzuu isin akka na laaltan mana bahee fuudhee ol deebi'aan asuman baba shegriyaat aswaamee asli aswaamee reedii aswaamee nikah gittimti godha. Baajani naaf qopheessitan jira. Baajani naaf qophaa'ee lafa naaf kaayame wayi. Hay amshiri mataana nyaatanii bar. Amshir nde. Wanni kun ammoo hireedha hiree irrattis ammoo
akka nama maal isin haa jedhu selfii wannoo qabateetitti jechuun waan akkasiidhaan akkasitti yaadaan isin amma bakka bumna bakka osoo nama obsan qabne jechuun bakka dubartiin dhageenne dhagaa wayii girgiddaa kana ta'uu baadhee bakka bizizzi nagootan bakka bizizzi wallahi bizizzi nagootan rabbitti kakadhe kun magariib azaanara ni miti wallahi wabillahi watallahi ta qawo qabdu dhiira arguun dhabdu jette akka wanti jette akka dhiifama naa godhaate wallahi usuu itti hajame usoo ammoo fedha qabaadhe jechuu fedha hiyyeetu hin jirre malee usoo fedha qabaadhe akka arge heeruuf akka arge deemu usoo fedha qabaadhe ani Itoophiyaa irraa abbaa barbaade fidee asitti itti heeruu hin danda'a asitti abbaa barbaade daawlood godhuu hin danda'a akka nama salbaaji daawlood godhuu Itoophiyaa irraa Dubai irraa abbaa fedhe buufachuu danda'a Suudii irraa Kaayiroo keessa ni dhabama jettanii yaaddaniiti nama bar yaaduu keessan isoo kee rakkoon qabu garuu ammoo haala bakka asirra na bahi asir kataabtaaf godhamu kabiraa dhufannee haadha faate rabbummaan bultii bareedduu sitti haa ijaaru ammoo mataana nyaatan jaalfatiiloo tokkoon fidaniitiin suuraa kiyyaaf isaa waliin laxxafan dhiisa miskiinni gandallee haa jiraatu meebi rabbiin hireeteen walitti fiduu danda'a itti haa qabu hireeteen tiyyaaf ta'e isaa rabbiyyee walitti fida I'm very happy garuu hoo rakkiftani ana baatu ijoollee dhiiraa wajji qoosuu ni dhiise bakka ijoollee dhiiraa waliin asirratti qoosuu maaliif jenna yoo an guyyaa takka waliin qoose gaafa lammataa ol rakkisanii deemanii suuraa kiyyaaf suuraa isaa wallahi ana ma jaalfatiiloo kun hojjala kana jiraa miti rabbi yoo waliif nu qoode nama gammachuutti qabu keessa nama tokko nama yaada hiyyates galu nama bakka waan fedhurraa argadhu jedhee yaadullee amma waliin haasa'ee argetti jechuudha haala balazaa hundinuyyuu quxurii injiraami hamma wayii wanna wal caalluu wayiitu jira wanna walitti hin dhufnee wayiitu jira jechuudha maybe yookaan namoota dhiiraa wajji haasa'uu dhabaaf osoo hin taane waa wal caalluu waan naa hanqatu wayiitu jira wanni naa hanqatu sun ammoo namaaf hin guutuu mi'a naa guutuu qabdi jedhee waan yaaduufi an biyya ormaa keessa jira ishee qoyaa meegaa himes hin gaafadha biyya ormaa keessa jira hadha nan heerumaa waliif hin taanu maqaa keessan jechii keessan jalaa bahuudhaaf nan heerumaa osoo namoota biroota akkasii bar jecha keessa dhif maqaa keessan jalaa bahuuf nan heerumaa bultii keessanii seenaa kan jiraadhu biyya hiree biyya ormaa keessa jira osoo biyya faranjii jira dheeraa kon qabu diqaalaa kiyya faranjii naa guddisaa aan ammoo baheen dalagadhee hin gala ofin dabbaraa jechuudha biyya kana keessatti waan nan qabu hin jiru biyya ormaa keessa jira as keessatti gaafa ilmoon hiree guddatti arabaa kishi ilmoon hiree guddatti yaa hiree guddatti ka guddisu rabbi ta'e anarraa nyaata barbaaddi dhugaatii barbaaddi mana barumsaa narraa barbaaddi mana qaraatii narraa barbaaddi mana ispoortii narraa barbaaddi ilmoon kanku siif galee an abba macaatii asiin kaatee sigaaratti asiin itti deebiseet maani bootti waliin dhayaa ganama bahee galgala galeetiin eeguma siree irra jiraadhe natti as gara galee rafee ganamatti bahee huf jedhee bakka inni oolin beenne eessa oolte eessa dhufarta yoo jedhe eenutu dhiiraa na gaafata qab gaaf kaani fuulli kiyya bakka biraa jira funyaan kiyya bakka biraa jira saruu yookaan ijoollee mafarratti natuma ijoolleen tiyya halkan iyyaa bulti baraarraaqaa onneen qabdu akkas jireenya akkasii jiraachuu hin barbaadan ilmoota akkamaan dhalinan takka 50 dhaluuf irra kadhu ilmoota karoora kan kootee jiru ilmoota akka dhaleeta halaalaa dhalee jireenya kan koo halaalaa jiraadhe abbaan manaa kiyya gammadas ta'ee kabbadas ta'ee yoo jiraate wajjin jiraanne yoo hin taaneef ammoo biizinasa yoo qabaadhe ilmoota yoo guddifachuu xaggaa jettee arabni yoo jiraanne ammoo okeerti an jireenya mataa kootii jiraachuu hawwii akkasiin qaba gin anatu ammaa farra kan koo duwwaa jira harka kiyyatti amanuu qabaadhaa fi taa'u jira you understand wal goone family understand wal goone akkasitti walii haa beennu malee wallahi dachitan irra dhiirri guutte wallahi billahi dhiirri guutte gidammoo ka koodii kiyyatti galu hanga ammaatitti ijjinan dhoofne meebii jiraachuun mala anumatu hin barbaanne ijaa sirriitti hin argine ta'a viitaamiin na barbaachisa mana yaala dhaqee bitadha koodii kiyyatti ka galu hin argine nama koodii kootii galuu barbaadu jira dhibbuma keessaa paarsentii 80 natti dhiyaatu 20 hafus rakkoon qabu
An sitting galu ma. Heh? Sitting galu. Ati Na waa'ee sitting galu lalta. waa'ee magaluudhaa wayi dhagahi bakka akalaas wanni biraa hin beektan bakka haa maaltu gala. Kanaas oo ka biraa bakka gurra dhooftee bar waa'ee hin galuutu. Astaghfirullah. Lugaa rabbiin natti kan ilaala akka ittiin galu lalta. Deemu Gale. gaashu. Maal nu dhiiraa miti. Konkitti. Itti fayyaan qabu kun. Dhiira dhabe jetti. Jira kunoo dhiirri. Tokkochi qixxee kuma. Fidiyaas. Laala ati sorry. Jaartii qabdaa. Singiliin fidan daa'ummooti. Osoo dhiirri lafa kanarraa dhumattee ati bichaan haftee ani haqa miskiinaatti ittiin bu'u wallahi. Singiliin si sodaatti kaa kan muuxannoo qabu wayya. Anamma haqa haadha seenaatti ittiin bu'u wallahi rabbuun nan dhiisu. Osoo amma anuyyuu hin yaadu. Tasuma iyyuu odoo waan san yaadeeti. Hayi. Tasuma osoo waan san Wayyaa yaade. nama sadiiti. Osoo ani biyya harkaa waliin qabatanii haati seenaa waan na dhuftu na fakkaata gaa'is. Osoo ani biyya harkaa waliin qabatanii waan haati seenaa na dhuftu na fakkaata. Maaf jennaan intalli tun miskiina haqa narraa qabdi akka haadhaati gizee mana isii dhaqu na kabajitu wajjin nyaadha wajjin dhuga naa guduunfitee ganna dhiif. Amma gaafa haadha seenaa bira dhaqee guduunfaan dhabu'an. Isii bira dhaqnaan guduunfaan dhabu'an. Madagalee wajjin nyaataatuma wal nyaatanii faaraan ta'inati. Faaraa baratiin tun La. Faaraa Pro-Max simu. Anamma haqa haadha. Sister obboleettiitii yaayiraatuma jaarsa jalaa hatti siin haarawaa baate. Ati miskiina Oromoon hin agarre miskiina qaalii teenya minaamin jedheetuma amaartitti afaan fidee dhaabateera. Haadha seenaa akka Oromoon guutuu muudii itti qabate ati maaliif garaatti nyaatti? Laala ana garaana nyaatti an laala hin fedhu. Haadha seenaa bichaadha malee jaarsi nama biraa dhufee na gaafannaan ana biratti halaala. Haadha seenaa bichaa garba. Duuba kaa jaarsi dhalaa biraa halaala si biratti kaa jaarsi haadha seenaa maaliif haraamatiiti ta'e saree. Foonaan Naka adii kachiifte biyyaanii. gaafa jalqaba eerpoortii bu'ee bar naka kachiifte bar hin kakadhe. Surree ta'e Guyyaa sadii qabadhe. soomtamaa rakkoo qaban. Gaafa Guyyaa jalqaba sadii eerpoortii kanaa bu'eetiin jedhe surree kan ta'e qabadhee kakadhe. Surreen na haa gantu jedhi. Dhiirri na haa ganu jedhi yoo jaarsa kan kee ijaan laale jettee naka kachiifte. Taayisha ati laale. Best of three taphannaa yoo simoo jedhe kakuu kana kuffaraa guyyaa sadii soomtanaa kennite. Kama dhugaa? Taayisha ati dachii jalatti illee samii gubbatti illee ati na halaala bakka feetetti. Jidduu siyyatan. Taappi godha faamile. Intaloon tun dhaabbatte nurratti hafte osoo dhiyaatee Osoo dargaggeessi meeqa jiru inshaallah osoo kana hawwu abbaan ijoollee shanii ka fardaayyuu qorobsuu hin dandeenye naa kenni tanan jedhee afaan nan baasanii taaptaap godhaa isin masoo jiran nan alla malee wiinii hidhamee afur leenca malee muratu narraa balleessa. Wiinii hidhamee afur. Faamilii wiinii hidhamee afur. Wiiniin hidhamee afurii kun haadha faate karaan narraa balleessin hin dhufne namicha miliyeena kuran qabu yeroo kuran wal jala dhageeffadhu laal nashiladhu lamuu sin kadhadhu osoo shamarran illee lafarraa dhumte gootittii too durbummaa qabda. Shawaan shamarran Oromoo takka hin qabne qabda jedhee na kadhadhu. Achiin kan dantaa keessa warri ifaajeetiin hin fide hin dhume asitti habiibti. Warri itti fedhantii haa eeganii gaayis gaafa du'e naan boo'ina. Amini kun ifaajee keessatti tabbi garaaka. Wiinii hidhamee afur argaa jirtanii ijaan. Maal taatan? Sa'aatii kana ka sa'aatii biraan nama miliyeena kuran qabu yeroo kuran wal jala mootanii kuma soddomaan kuma hidhamaan kuma shantamii shanii. Sa'aatii kana sa'aatiin lolaa na barbaachisu. Boollas nyaate. Yalla let's go family. Ijoolleen kiyya maal taati? Haadha faatee bira meeqa jira? Wallahi nama 800 jira. Ijoolleen tiyataa fi bar wallahi nama 800. Maal nama kuma 100 yaa rabbi abbaa uummatuma kana maal abbaa kiyya godha. Wallahi na jira ta'isin. Ani reedduu bar haasawaa. Isa bira kuma 100 akka jira ana bira 800 jira. Aboo ijoollee mana kiyyaa rabbiin addunyaa. Wayitaan godhu waa dhufa dura dhiba wallahi. Ababaaja waan hin niyyatin argadha waan takkaa hin assaabin wallahi an giifti illee dhabu taaptaabiin teessan ana biratti illee hincha wallahi. Wama hin yaadin rabbiin isiniif haa hiru. Wallahi hedduu galatooma kabajama. Maaliif jennaan
Bakka respect isin godha dhugaa rabbii. Taaptaabii keessan abbaa feetan jaaltan. Ababaa guutaa. My dear welcome. Guys, trippiliidha. Trippiliidha. Ani gaafmatu illee naan boo'ina wiini matana duruunfadhaa irraa naa fuudha. Wiini matana duruunfadhaa irraa naa fuudha. Bafaxxaraachu. Bafaxxaraachu. Wiini kanarraa naa fuudha. Family triple. Uff, yaa rabbii. Triple. Family triple. Doktora Moyachuu caalamaatu nama gammachiisa. Innaanne trippiliidha jabaadhaa. Jaalkiyya galatoon lubbuu. Lubbuun kee kummaa dura sira hiriyyaan biraa dhufe family triple. Wini damee afur guutuun badee osoo namni kuma tokko dhibba lamaa jirtan badee karaa. Haalatu hin mijoofneef malee. Guys, trippiliidha jedha olaasin dhuma eegaa jiran isa bira akka waan namni hin jirren ta'e taaniitiin dhuma eegu jiran daqiiqaa dhuma. Maal tokko eega taaptaa biyyuu godhuu dadhaban yaabeefti. Dhuma eeguu miti. Taaptaa bunkaan maara galchaalumu. Yalla amma taaptaa. Baqaa mi'a taasina. Taaptaabiidhaan 2,000 haa gallu guys. Taaptaabiin 2,000 haa gallu. Nariman Sharif, thank you. Sirkii qubaatu tuqa tokko lama sadii tokko lama sadii. Inshallah wiini tana fudhadhe ka. Taaptaabii argitanii ijoollee isaa dhumarra jabaatan. Ijoolleen tiyya ka'umsi keessan gaarii goods xumurra keessan maal hina. Family ifaajee keessa lafan balleessinaa family. Akatu isiniin jedha. Kun ifaajee keessanii dhufe wallah. Ifaajee quba keessaniitiif. Ifaajee fedheen haa dhufu. Dadhabbii keessan. Amma namni dhumarra qulqummii takkatti darbu jira. Qurxummii takka wallahi leencaan malee hin kennu. Jazba. Wiini kana namni fuutan onnee haadha faatee keessatti siidaa hin moofne jira. Deema boo haadhanii isaa haa awwaalan abbaa fedhaa ta'u leenca kan yoo qabaate. Onnee haadha faatee keessatti siidaa hin moofne haawutti. Naa yoo onnee miti qabbariitiin kursii kee jalatti awwaale abbaa fedhe qurxummii na haa awwaaxaanyi wallahi leenca siyaa kennu abbaa fedhe. Na kadhadhu. Wallahi yookaan amma warwaatee barleessaaf warwaatee girgiddaa si duuba san qabadhu warwaadhu. Aboo bannaatu sheenyaa lamnee alaama ta'an bannaatu rabbi jedhi bareeti bannaatu uummata faaraan kummaa jaltee taaptaaf godhookiin giiftii si kennan jiru faara hizbi ikoonomii kattala shaanji. Wallahi. Guys, taaptaaf godhaa hin balleessu. Dhumarra jabaadha waati darbaa. Arabaatti balleessi please. Balleessi uummanni kee gagamaadha balleessi. Uummanni kee warra hiriyoonni kee warra Tigree jalatti akka leenca furanne waan jiraan hin beekaa balleessi ijoollee hiriyoota keetii baay'ee jira kana. Jabaadha. Jabaadha hin balleessin hin balleessu. Balleessi naashinaal arabaatti balleessi wallahi. Balleessi kaa. Gare. Hiriyoonni kee gizee ani diriirsi fi mucaa gizee duraa maaliif gadheen jedhin gizee ani balleessan maa gadheen jedhin hayi sabriyye bayyada kana rabbi jedhii balleessiif jetti beerri tun sila si jaalatte jedhaa bara. Wiini kudha takka balleeffadhee baraniin qabi yalla. Kuma kudha shayyoo argatee balleessu. Waan ta'eef sitti wati hojiin iyyaan oolwan hin deeman agatti nagare dagadhe sitti kenna. Wiini shisma kuma kudha shayyoo argadhe makiina diimtuu argadhe balleessa makiina diimtuu naa gurgure. Nan awwaata maaliif beeyta arafaate yeroo jalqabaatis kadhe malee wallahi maatu iyyuu turtee bisaan miira keessa galee tamsisa ture. Wiini kana narraa balleessaa jedheen finne qabsoon finne. Uummanni kun immoo sirraa balleessa yoo kuma kudha shan digdaman gallee sirraa balleessa qabi. Uummanni kun immoo injifannoo ofii tikfachuu dadhabaa jira akkuma Oromoon qabsooftee wayyaanee buqqaftee amma injifannoo ofii eeggatu dhabde Oromoon na hordofaami injifannoo ofii tikfachuu dadhaban. Sigarataa ooluu hin danda'u maali isin garumaa injifannoon tikfanne. Dheengadda akkasitti qabsooftanii wallahi 25,000 30,000 50,000 fiddan injifannoo keessan nama kuma nama 800 jiran laal nama 800 taanii taaftaa nama kuma 800 jira wallahi lalin arashee midhaan sirkii qubatu tuqa yeroo sadii walii galaa tuqa sirkii ummata garaa qulqulluutiin tokko lama sadii jiraadha wallahi laa ilaaha በጣም አዝኛለሁ hiyyeessa keessa isaa qulqulluutiin na jala jira warra osoo qabaatee leencanaa kennu jechuudha. Ana wiini makiyyatuun bara kanne
warrum akkanuma cal'eessan ijaarsaaf jaarti na hordofa mataa dhagaa gootee as jalaa bura dhudii kolfa. This guy is so funny jetti as jala teessee ijaarsaaf jaarti. Aboo addaan siqi bura dhugaa taabbii godhe bismillaahi rabbi si haa qajeelchu. Namoonni gurguddaan si hordofuun rakkoon kana bara. Si amma bar singiliin si hordofa Maammadoo singiliin si hordofa warri xiqqii barba. Wallahi irra caalaan shamarran ma warri jala kana jiru warri na boonsa. Akkam garaagarummaa keena. Anamma kaan daa'imaa itti boo'an yookaan wallolaan sirkii lafa kaa'inna laalan akkasitti gubataa. Laala. Piripiri irratti ilmoo leencaa yoo lama argadhe irraan fudhadha. Kuma 30 taana jechuudha. Ililli kana. Piripiri ilmoo leencaa lama. Mee sheer godhaa isin sila wiini tana fudhachuun feetanii warri mana kiyyaa lee sheer hin goone. Osoo qabaatanii ni kennitan garuu sheer godhaa warra haftaametti. Ililli kana. Sabriyyeen takkas jirte rabbii gadii balleessii jetti biiftumaaf sabriyyee tana bilookiidhaan mana kana dabarsee arrafee jiraadhe. Gaa'isa afaa sadii guutaa. Qabuura dhabdanii taaftaame. Foorjii namni asirra jiru kun foorjiidha. Garuu akka namni garaagaraa baaboo lama eessaa fuudhanii nu dhaqqaban. Maal eessaa dhufanii nu dhaqqaban. Gaafii kiyya akkamitti namni isin dursaa dhaban. Namni isin gaddeetti sabii nama 1,100 dursa kaama dhugaa rabbi. Garaa isin nyaata wal gargaartanii kunnee bara. Wiinin tun badde eessaa dhufanii nu dhaqqaban. Family triple please. Triple. Now triple please. Ilmoo leencaa lama osoo argadde wiinin tun ni baddi guys. Wiinii tanaan akka hin deemne injifannoo gonfanna. Triple. Family. Garaa gadu qabii seenaa dalage anas siin jedhe seenaa dalage addunyaan ni dhufti ni lufti. Triple. Baalee ko thank you so much habibi. Aywa baalee kiyya thank you. Nama seenaa dalagu dhabuun kiyya. I'm really so sorry. Gidee akkana kana osoo lolaa qabaattee si hawwaata itti dawwaltee fidda. Tokkummaa thank you so much. Maal godhare fira Ameerikaa hin qabu lolaa hin qabu. Warri kennan Doktora haala baatee na fuusisii. Hiyyeessa oolaa bulaa jedhu jedhiin hiyyeessa kiisii qullaa jedhi. Deebilee kenni. Ani maal itti godha hiyyeessa hiyyummaa dheefa biyyaa bahe. Dalagattanii walii argattan. Deem dalagadhee waliin argadhe eega akkas ta'eetiin jedhe biyya kiyya lafa qofforeetiin maal godheetiin achi booda neeru muree inshaAllah. Dalagee ka'ee warri dhageeffadha dalagannee waliin guddanna warri jettan dalagee guddadhee ka'ee isin fuudha qophaa'an eegaa. Dalagattee naa waliin guddatta mataana nyaattaa koottu. Tadalagadhee naa biyyee nyaattanii. Wallahi dalagattee waliin guddatta. Qara eessa jirta osoo hin guddatin maa dhufte qara maal godhuuf namni osoo hin guddatin dhufte. Dhaabtaa godhaa ka dura hin guddanne na bira dhufee jennaan maal guddatta. Rizqii nyaatu jedha ka rizqii mokkortetti gaafata. Wallahi bar dalagannee waliin jijjiirama. Shari'aa matu akkas jedha bar yoo hireen si mokkorte jaartii fuudhiyya yoo sanillee si mokkorte dabaladhu yan ilmoo dhalchi jira. Yoo miyyuun jijjiiramu. Maaliif? Abadan hin jijjiiramu. Anamma osoo abdiidhaan illee hin jijjiirama jedhee heerumeetiin jedhe gara Baaleetiif gara Harargee kana gara Shawaa kana heeruma. Biyya biizinasii. Balleef. 2,000 guuttee bar hin jiru namni 2,000 naa kennu. Hin jiru Wallahi hin jiru. Family please tap godha. Ati maal ati deddeebi'aa oota kanaas